guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Lammi barnoota qarame biyya ijaara barnoota cimaa. Ilaalnoon cimaa barnoota karoomse jaalamoosisa imaana gootota kaleessa barnoota qulqulluun jabeessa gootonni seenaa darbanii. Gafal maju lamigo cima baraka jedani kamu amadaru barata bersisa korana kali kurakina hawasa begum salijai kalam dijiru ita akka mootummaan naannoo Oromiyaatti fuulbana 14 baruu barsiisuun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa hanga keejii akka baramu ergaa dabarsaa turre jechuudha. Kanaaf barattoonni keenya barattoonni sadarkaa tokkoffaatiif sadarkaa lammaffaatti hanga keejiitti guyyaa irraan tanaa manni barnootaa banamuu isaatiin namni hundi baruu barsiisuu har'a eegalamee jira jechuudha. Barsiisaa waan irra barsiise barroo deebi'een barsiisu. Hunda keessanii beektan waan ta'eef gumatti barnootaaf qophaa'ummaa isin qabdan. Daa'imman keenya baruu barsiisuudhaaf qophaa'ummaa isin qabdan ifatti nu barsiisaa jettan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf haalli isin ganna yookaan immoo ji'oota lamaan boqonnaa dabarsitan san har'ammoo fedhiin isin barnootaa qabdan fedhii guddaa ta'uusaa laallee jirra.